Adoolessa lama bara 2020 walaloo gabaabduu yaadannoo weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa. Haacaaluun jagna. Haacaaluun jagna warri beektan imimmaan keessan axaawwadhaa. Kaayyoo inni kufeef galmaan ga'uuf waadaa keessan haaromfadhaa. Kaayyoo inni kufeef galmaan ga'uuf waadaa keessan haaromfadhaa. Yaa garaa ilma dhiiraa, yaa garaa ilma dhiiraa, yoo gubate keessatti gadi dhiigaa. Safuu hin beekneen diinaa ajjeeseta awwaalchatti fiigaa. Safuu hin beekneen diinaa ajjeeseta awwaalchatti fiigaa. Hinduune mallasaan ni qaba ilmaan kan lafa deeman isa irraa citanii. Haacaaluu ajjeesanii dhiiga isaa barbaanna kan jedhan ija soogiddaan dhiqatanii. Haacaaluu ajjeesanii dhiiga isaa barbaanna kan jedhan ija soogiddaan dhiqatanii. Maaloo hin dhamayinaa, maaloo hin dhamayinaa, nuyyuu ni beeknaa firaafii nyaaphaa. Namni re'ee koo nyaate kunoo amma dubbata jedhe hangafni sabaa. Nafxanyaan safuu hin beekne soqolatteet fiigdi qileetti. Ija nu jaamsitee siidaa nuuf dhaabuuf waadaa nuuf galti. Ija nu jaamsitee siidaa nuuf dhaabuuf waadaa nuuf galti. Hin ta'u nutuun dhaabaa siidaa wareeggamtootaaf gootota keenyaa. Hunda kan dursu siidaa miti bilisummaaf walabummaa keenya. Hunda kan dursu siidaa miti bilisummaaf walabummaa keenya. Walaleessaan yaada kol'insaa Beeljeem irraa.